Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota YouTube chaanalii Najaatub akkam jirtu fayyaa keessanii annagaa kutti kan inni rabbiif haa ta'u. Isinis nagaa fayyaa guutuu akka qabdanii abdiifamtii guddaa isinirraa qaba. Akkasumas warroonni Najaatubidha maatiin taanee fi maatii ta'aa fi jajjabeessaan isiniin jedha. Akkasumas immoo warroonni maatii taatanii fi jirtan immoo hedduutu galatooma. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajnaa. Xiqqaa kanarratti jajjabeessuu keessaniitiif hedduu tokko galatoomaa isin jechuu barbaada. Akkasumas har'a mana Najuutti argamee jira jechuudha. Yeroo jalqabaatii fi takka mana iseetti argamee hin beeku. Har'umaan dhufe kunoo yeroo kiroomii keessa jirru malee mana isee har'uma itti argamee jira jechuudha. Kanaafuu bakka nagaan dhuftee jedha warroonni mana iseetti argamuu kootiin gammachuun isinitti dhagahame. Laayikii, sabiskiraayibii, sheeriillee godhaan isiniin jechuu barbaada. Yeroo baay'ee laayikii hin irraanfattu. Biyyoon xiqqoo ishee ol ka'uyyuu laayikiin immoo gadi bu'aadha jechuudha. Adaraa keessan laayikii godhaafiin isiniin jedha. Najuun akkuma beektanii amala qabeettiidha. Saniyyuu immoo hedduu tokko namatti tolti. Simbo qabeettiidha. Sanaan badee sanatti tolee nama jedhu miti jechuudha. Hedduu tokko jaalladha. Hedduu tokko kaafachaa. Sanumaaf jedhee viidiyoo yeroo hundaa dandalagaaf jedhee ittuma qophaa'aa naaf hin mijatu, naaf hin guutu. Har'as boris dhuman dalagaan jedha. Harkaa wal dhuga jechuudha. Kanaaf jennaan dhiifamaa Najuutii yaasiin jedha. Sifa mana keetti argamu turuu kootii fi inumaan karoorsa hin dhufu waan ta'eef har'afnoo itti jabaadhe rakkadhee tebba gaara ba'e qilleensa rafa dalee mana keetti argamee jira. Bunni danfee maalfaa jirame qopheessite waa hundaa akkasii isiniin jedha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota Najaatubii hundi keessanii galatoomaan isiniin jedha. Har'a gaa kunoo akkuma argaa jirtanii mana Najuutti argameetiin jira jechuudha. Najuutiyya qaaliitiyya bareedduutiyya namannatti dawwala. Bareedduutiyya Najuutiyya siin jedha. Hedduu si jaalladha, baay'ee si kabaja, iddoo guddaa siif qaba siin jedha. Najuutiyya burtukaana koo bareedduu koo. Najuun egaa akkuma beekamu biyya galuuf jechaa jirti jechuudha. Sababii kanaaf jedheetanii viidiyoo kana kan hin dhufee waraabuuf jedhee mana isheetti argameefiyyuu jechuudha. Najuun biyya galaa jirti jechuudha. Har'as boris yeroo sagantaa ishee ergodhu yookaan immoo viidiyoo ishee ergu Najuun biyya galuuf itti deebi'aa fi taphachiisaa minaamin jedhee isin kadhadha. Dhugumaan biyya galuuf jetti isin jedha inshaallah. Torban kana keessa numa galti natti fakkaata yoo rabbi jedhee rabbi nagaan biyya isheetti si agarsiisu. Haadhaaf abbaa isheetti rabbiin nagaan baasee nagaan immoo deebisee maatii isheetti si agarsiisu isiniin jedha. Najuutiyyaa nagaan biyya keetti galii harmee kee boossu sanaa fi nagaan itti naa galii siin jedha. Hedduu tokko harmeetiyya jaan argee jetti har'as boris isuma boossi jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin harmee keetti nagaan si agarsiisu. Maatii kee hunduma isaaniitti rabbiin nagaan si agarsiisu siin jedha. Qe'ee nagaa dhabaate qe'ee nagaatti rabbiin deebisee si agarsiisu. Karaan daanqoo siif haa ta'uu siin jedha. Na biraa galuu keetti garuu hedduu tokkoon gaddee eenyutu kan jumaa na yaadachiisaayyuu. Jumaa yeroo mara nan irraanfadha. Akkuma jumaa ta'eyyuu hin beeku yeroo tokko dhuftee na yaadachiifti dhugaa rabbii. Baga guyyaa jumaa geessite yeroo hundaa na dubbisti. Yeroo hunda ani dubbisuu baadhusi ani biizii ta'e akka duraanii miti. Ijoollee baay'een kormaadhaa fi ergi monii taateen koorti ergiin biraa guddateen koorti jedhu ani garuu kormaa miti. Biruma ga'uun dadhabe wallaahi sagalee namaa yeroo ittiin dhaggeeffate torbee haga'uutu jira. Yoo sagaleen daqiiqaa tokko lama darbe hin dhaggeeffadhu nan baqadha jissee malee jaalladheeti miti jechuudha. Isheen garuu kanuma keessa sagalee si oolchee yeroon bulchutu jira. Osoo hin dhaggeeffatin jechuudha. Sagalee ishee kana oolchee bulche maa sagalee koo oolchitee bushitee maa dhaggeeffachuu diddee naan hin jettu wallaahi amma sirra deebitee sagalee naa qabdi. Yookaan shaangulliitti libbi qarsii qabdu naa ergiti haa galatoomtu malee sabboontuun hin boontee sagalee naa qabaan jirtu isan qabeefiyyuu hin deebisne hin jettu jechuudha. Yeroo hunda
sagalee machannatti gurti dhugaa rabbii hedduu tokko haa galatoomi keessatiyyaa hedduu tokko baay'ee tokko si jaaladha wallaahi onnee makiyyarraa si jaaladha kana jedhee si himuu hin danda'u maal jedhee si himagaa hin beekta akkan si jaaladhu hin beekta waan ta'eef hedduu tokko galatoomii siin jedha irra guddeessaa na biraa galuu keetu garana nyaataara dhugaa rabbii osoo wajjin dalagannee wal faana gallee ta'u oromiyaa keessa yoo jiraanne walitti dhufnaa karaan ibbadaa fagoo miti hin deddeemnaa qaamaan illee dhaqeessee arga jechuudha asii garuu xiqqoos walirraa fagaannee dhaquu hin danda'u dhaqeeshee geggeessuudhaaf waraqaa hin qabu isheen iyyummoo hin ba'u jette mana madaamiitii hin ba'u achuman turaa achumarraa madaamii kiyya na geggeessiti jette silaammatu seeni as na bira jiraatte naannoo walii jiraanne wallaahi nan naqee geggeessa amma garuu narraa fagaattee hedduu tokko garaa na nyaatee dhugaa rabbii na bira galuunsee baay'ee tokko garaa na nyaate namni biyya galee jennaani akka amma kana waasaappii wal dubbifnee walitti haasofnee jennu waliin arginu wallaahi akka kanaa miti maan agarre ijoollee baay'ee badaniifaa jiru siifanii eenyu seenii maqaan si feenetii miti feenetiifaa dimbilaala faaniyyuu ikkoo gaafa galanii waayifaa bitannee gallaa wal arginaa minaa jechaa turte mucayyooni feenetiin garuu wallaahi argii biyya galte yeroo lama qofa na dubbiste jechuudha mijabneef natti fakkaate wallaahi namaaf mijatu biyya kallaan akka kana wal arganii wal dubbisuun hin jiru kana kanaan yeroo itti feenetiin galteyyuu wallaahi nan boo'e viidiyoo isheen nagaa nutti dhaamte narraa cufatte jennaan nan boo'e wallaahi waan kanaan duratti beekee yookaan immoo itti siqee walitti siqee nyaasaa qabnutti boo'ee baafadhee dhiise dhugaa rabbii kanaaf jennaan najuutiyyaa maaliin jedhu hin qabu irra guddeessaa nagaan galuuti caala waan ta'eef nagumaan maatii kee argisiin jedha waanan jedhu hin qabu otuu si bira jiraadhe haa ta'u dhufee si geggeessa amma lafa fagaate maalin godhare lafa fagaate akka nama tokkos immoo of danda'ee waraqaan qabu waan itti dhufee si geggeessu dhabe osoo waraqaa qabaadde yookaan immoo tunatti dhiyoo deemsa sa'aatii 3 ta'e haa ta'u itti cabsee dhufa garuu amma akka itti dhufu dhabee sammuu koo keessa deddeebi'ee yaada dhugaa rabbii akka ta'u sii dhabe dhugaa rabbii waan hin jedhuun qabu rabbiin biyya keetti nagaa si geeshee maatii keessi yaa agarsiisu siin jedha kana malee waan hin jedhu tokkollee hin qabu isiniin jedha maal jedhe najuutiyya nagattee gantaa gaamma nagattee deemtaa najuutiyya dhiisiin galin dhugaa rabbii hin galin yaafi waan tafe yaafu abadu wayyaane goggaroo itti dhibi gaafa siiti yara yaabbattu na dhosi malee itti dhibi argi biyya keessaa deewwalii malee hidhattee dhibi wallaahi sammuu sirrii danda'u sirrii nan dalagu wallaahi eengaddaa hojiirra jira sagalee natti qabdeetu waayifaarra hin jiru na yaadinii mana intala jaartiidhaan naanaan jette madaam isheetu fuudhee manaa ba'ee silkii fuudhee hin ba'uu manatti dhiisee hin ba'a silkii naan jette ani mata marii wayii ija keessaa yaasutti jira najuun ishee wadee deemaa jirti najuun ishee wadee deemutti jirti se'ee tani shakkee sagaleetti qabee maal silkii fudhadhu deeme waayifaallee kadhattaa minaamin jedhee afaanii baafachuudhaaf isa booddee shakkee wallaahi bu'aa olee tamarii keessaa yaasaa ijjasa silkiin na biraan jiru silkiisa tokko bichaan na bira jira boo'ee fixadheen rabbi nan boo'ee isa booddee nan eega kaamma shabakaarra tamaa dhufti wayyaana kana kolma kaama dhugaa rabbi ammaa dhufti jedhee bareega godduufadhe eegee isa booddee dhufte bu'anaa nyaatu duutuun si osoon eegu wallaahi takkaa hirriba keessaa ka'ee sa'aatii 10tti sagalee namaa hin dhaggeeffadhu nan rafaa sa'aatii 10tti akka Itoophiyaa halkan keessaa sa'aatii 10 jechuun nan rafaan isheen sa'aatii sana galtee akkuma galteeni sagalee naa keessi jechuudha miisejii wayis nan geenye silayyoo waan shakkaa rafee amma samma deemee waasaappisee laala isa booddee dhuftee sagalee naa qabde
wallahi dubbadde nannafadhe fi gada geeffadhe deebi'ee jirtaa daabboo godhee irriba gootti deeffadhe wallahi sagaleetti deebifne ganama kee deebisee fiti laata ganaman kee deebisee malee yeroo sana sagaleetti hin dhaggeeffanne akkuma isheen jirtu baruudhaan eetanii ilaaladde deebi'eera fedhu gaa rabbii akka waan haati kiyya na biraa deemaa jirtu yookaan immoo wallahi waan jedhu qabu dubbadhu baay'ee haasa'uu hin danda'u hiddi tokkoleetti ulfaata dhugaa rabbii hedduu natti ulfaata kana jedheen dubbadhu maaliif waa hunda kooti najaati jechuun waa hundi kooti dhugaa rabbii sinillee boodee dhofadhee dhufee bo'uus hin barbaadu waan ta'eef baay'ee haasa'uu nan dhaaba kaameeraa akkasii gorsituu kooti yoo balleesse kan na gorsiseedha yoo waan badii dalagee yookaanis immoo yoo namni na lolee dhageesse dhuftee na gorsiti kanaaf waan jedhuun qabu akkasii viidiyoo kana yoo hin toleen ergaaf dhugaa haasa'uu hin danda'u yeroo hundaa yeroo haasa'ee dhiisee yeroo hundaa irraan haasa'ee sodaadhe dhiisee sababiin himmaan hin qabanneef sababiin duukaa boode akkasii yeroo dhufte dhagiyya waan hin jedhu qabu kana galtu malee dhiifamaa ballee sababiin himmaan hin qabadhu hin beekan kanumaa jedhe viidiyoo kanaan dura iyyuu waraabuuf dhiisee kanaaf jedheen waraabu jedheen dhiise viidiyoo kana amma garuu obsu dadhabe kanaaf jedhe dhiifamaa akkasii nagaan galuun seeyyuun caala duukaan boo'u maaliif yaa galtu ishee namtiyyuu nagaan biyya isheetti galtee guyyaa tokko wal agarra ta'uu danda'a waan ta'eef rabbiin nagaan nu agarsiisu hunduma keenyayyuu akkasii kabajamtoota keenya yoo siiti tole laayikii jedhi godhaa isinii jedha baay'ee haasa'uu danda'uu danda'a.